araara keetiin an ba'ee gala araara keetiin an oolee bula madaa'uun kee madaa koona fayyise argamuun kee lubbuu natti deebise araara keetiin an ba'ee gala araara keetiin an oolee bula madaa'uun kee madaa koona fayyise argamuun kee olii koona urgeesse araara keetiin an ba'ee gala araara keetiin an oolee bula madaa'uun kee madaa koona fayyise argamuun kee lubbuu natti deebise cubbuun koo akka dhiigaa na diimesse na argatte raareedhaan qabame utuun wargamu na argatte karaan harkaa badee utuun jiru na argatte amma garuu dhiiga keen na miichite na qulleessite cubbuun koo akka dhiigaa na diimesse na argatte raareedhaan qabame utuun wargamu na argatte karaan harkaa badee utuun jiru na argatte amma garuu araara keen akka jirbii na qulleessite ameen 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 araarri kee baay'eedha Yesuus jaalalli kee dhumaan qabu Yesuus haleluuyaa araarri Waaqayyoo guddaadha maqaan Gooftaa ulfaatuuf faarfannaa obboleessa keenya Biqilaa Kabbadeetti akka eebbifamtan abdii guutuun qabaa nagaan Waaqayyoo haala hundumaa keessatti hunda keessaniif haa ta'u Maranaataa Yesuus toora onlaayinii keessatti kan argamtu keessa kan jirtan gaggeessitoonni waldatti tajaajiltoonni amantoonni sabni hunduu akkasumas karaa YouTube waldaa Maranaataa Yesuus ergaa kana kan dhaggeeffattan nagaan Waaqayyoo isin haa ga'u isiniif haa baay'atu kam jirtu nagaa keessanii ana obboleessa keessaniif tajaajilaa keessan Eebbaa Abarraati Waaqayyoof haa galatu guyyaa irraa baga geessanii guyyaan kun dilbatadhasi yerootti immoo akka addunyaatti immoo guyyaan dhaloota Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti ayyaaneffamaa jirudha kanaaf baga guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos Fayyisaa keenyaas geessanii happy Christmas merry Christmas isiniin jechuun jaalladha warri akka Itoophiyaatti ayyaaneffannu immoo akkas torban tokko muraasa booda ayyaaneffanna waan ta'eef dachaadhaan keenya Gooftaan isin haa eebbisu egaa sagaleen koo xiqqoo jijjiiramee jira qufaa kristaallotu naqabee jira naaf sagaleen koo jijjiirameera gidduutti illee isinitti qofa'uu nan danda'a yoo gidduutti qufa'ee fi asumaan han beeksifadha jechuudha amma danda'ametti garuu kan qufaan rakkisneef sagalee koo gadi qabee suuta jedhee dubbadheen sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa isinitti dubbachuu dhufee dabarsadha ilmi Waaqayyoodhaa ulfaatu egaa barumsa Waaqayyoon sodaachuu jedhu kutaa hedduu walii wajjin ilaalle akka waldaa keenya qofaatti jechuudha kutaa 11 darbe keessatti waan baay'ee afurri Waaqayyoo nu barsiifateera maqaan isaa ulfaatu gaariidha afurri Waaqayyoo araara qabeessa afurri Waaqayyoo maqaan isaa teessoo isaa irratti ulfaatu Waaqayyoon keenya isa biraasa dhufee baranneerra inni nu barsiiseera galanni isa duwwaaf haa ta'u ammas immoo dubbii qaba arra kutaa isa dhumaa kutaa 12ffaa isa dhumaa ilaalla jechuudha furri Waaqayyoo nu gargaareera mata duree kanaas xumurraa yeroo biraammoo barumsa biraatti fuunaa jechuudha maqaa Waaqayyoodhaa ulfaatu silaa inni tooressa silaa inni dubbiin dhabu silaa nama nuffuu isinitti meen dadhabeedhees garaa namaan kutatu
galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf har'a mata duree Waaqayyoon sodaachuu jedhu kutaa 12ffaa olii wajjin ilaalla. Gara kutaa guyyaa irraa barumsa guyyaa irraa qabxiiwwan irra ilaallutti sun darbiin gabaabsinee gooftaa olii wajjin kadhanna. Waaqa bara baraan jiraattu jabaa keenya guddaa keenya mootii moototaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni si duwwaaf haa ta'u. Ayyaana kee nu baay'iftee araara kee nurratti guddistee namoota har'aa nu gooteettaa bara baraan kabajan galanni Yesuus Kiristoos ilma keetiin si duwwaaf haa ta'u. Harka keessa guddaa isa dinqisiisaa ofirratti argineerra. Gargaarsi kee nurratti guddateera galatoom. Mana keenya irra jireenya keenya irra harka kee isa gaariitu jira siif galanni haa ta'u. Yaa Waaqa hundaan olitti guddaa taatee oolmaa kee dubbanneen finnoo nu hirrina hedduu qabna. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaattiin qulleessaa jedhamee barreeffamee jira. Ati Waaqayyoon keenya nutti araaramii araara nu godhii cubbuu keenya hundumaa nu keessaa buqqisi keessaa xaragi namoota haaraan namoota jijjiiramanis nu taasisi. Amajaajii keenya diiyaabiloosiin rukutii fura jawwichaa waraanii qilleensa hamaa bubbee hamaa diiyaabiloos kan ergatu ergamoota isaa hundumaa ibidda keetiin gubi naannoo keenya jiraachuu hin danda'e. Qilleensi kun maqaa Yesuusiin haa to'atamee haa ta'u. Karaa hundaa waan gooteef yaa Abbaa ulfaadhu. Nu sirraa barannaati nu barsiisii qalbii keenya banii maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Kutaa 12ffaa jalatti kan walii wajjin ilaallu mata duree xiqqaa yoo Waaqayyoon hin sodaatan ta'e jedhutu ilaalla. Yoo Waaqayyoon sodaatani wantoota namaaf ta'an qabxii hedduu ilaalle gaarummaa argatan hedduu ilaalle maqaa Waaqa keenyaadhaaf ulfaatu. Dabalee immoo Waaqayyo immoo akkamittiin sodaatama kan jedhu immoo mataasaa kan danda'ee ammas qabxii guyyaa rikardii 2 yookaan sanbatoota 2tti ilaalle. Akkamittiin ofiisa sodaachisaa akkamitti of kabachiisa Waaqayyo kan jedhu jechuudha. Arrammoo kutaa 12ffaaf sadhumaa irratti yonnaa didanoo Waaqayyoon sodaachuu didanii yonnaa mataa jabaatan immoo maaltu namarra ga'a kan jedhu qabxii 4 of jalaa qabaa iddoo tokkotti ilaallee xumurraa arruma jechuudha. Kanaaf gaarummaa Waaqayyoon sodaachuu keessa jirus akkuma barannee adabaaf bu'aa yookiis immoo ija Waaqayyoon sodaachuu diduudhaan nama mudatus immoo hin baranna jechuudha. Kanaaf deemee walitti qabaan ijoo keenya gara Waaqayyoon sodaachuutti kan nu geessu kan nu akeekuudha jechuudha. Yoo Waaqayyoon hin sodaatan ta'e qabxiin inni tokkoffaan rukutamu. Rukuttaatu namarra ga'a. Adabatu namarra ga'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 sagalee akkana jedhutu jira. Isaayaas 10 lakkoofsa 6. Ani saba Waaqayyoon hin sodaannetti isa nan erga. Saba ani aarii irraa qabuttis isa nan ajaja. Inni isaaniin saama, hin booji'as. Akka dhoqqee karaa keessa jiruus miillaan lafatti isaan ni dhiita. Ameen. Maal jedhaa? Ani saba Waaqayyoon hin sodaannetti isa nan ergaadha. Saba Waaqayyoon hin sodaannetti. Saba ani aarii irraa qabuttis isa nan ajaja. Inni isaaniin saamaa, hin booji'asii. Keessumaa inni baay'ee nama sodaachisu qabxii sanumarra maal jedha? Akka dhoqqee karaa keessa jiruus miillaan lafatti isaaniin dhidhiitaadha. Dhoqqee karaa keessa jiru miillaan irra deemtanii argitanii hundumatu borcaa laaqaa kukkutee keessa darba. Saba Waaqayyoon hin sodaannetu akkas ta'a. Waa'ee mootii Asooriin kaaseeti. Waaqayyotu mootii Asooriin ulee godhee namoota akka adabu. Isa ulee godhatee
warra Waaqayyoon sodaachuu didanitti akka ergu dubbata. Kana waa'ee saba kan biraa dubbata sun taane Waaqayyo waa'ee saba Israa'eliin dubbata. Saba Israa'el yeroo isaan Waaqayyoon sodaachuu didan Waaqayyo immoo warra ormaa mootota ormaa mootota Waaqayyoon hin beekne garuu immoo lola danda'an irree qaban caccabsuu adabuu ajjeesuu kukkutuu warra danda'an itti ergee saba isaa warra sodaachuu didan ittiin adabaa ture. Kanaaf namoonni Waaqayyoon sodaachuu didan maal ta'uu in rukutamu rukuttaatu jira jechuudha. Waaqayyo salphaadhumatti sodaachuu dhiistanii dhimma kootii reereennisu. Jalqaba akka namni isa sodaatuuf hin gorsaa, hin barsiisaa, ergaa itti ergaa, raajii itti ergaa, barsiisota itti ergaa, geggeessitoota akeekkachiisan kaasaa fi sana hundumaa keessa darbanii dhaga'uu yoonnaa didan garuu dhuma irratti punishmentiitu jira jechuudha. Adaba rukuttaatu jira. Lammaffaanis kanumaan wal fakkaata, qabxiin arfan wal fakkaataa adabadha hundi isaayyuu. Yoo Waaqayyoon dhaga'uu yookiis Waaqayyoon sodaachuu didanii maal ta'uu gadi deebi'u. Amma guddaatti ilaalanii waan dursan waan caalan fakkaatanii yoo of yaadu ta'ellee har'a maallaqa qabna, har'a taayitaa qabna, har'a fira qabna, har'a sadarkaa barnootaa qabna, har'a waan barbaanne gochuu dandeenya jedhanii of yaadu yoo ta'ellee yoonnaa Waaqayyoon sodaatan ta'ee wanti isaan marsee jiru kun isaan biratti nafu isaan gadhiisee deema. Gaafa sana maal isaan mudatu gad deebiitu isaan itti dhufa jechuudha. Macaafa faarfannaa 55:19 yoo dubbifanne akkas jedha. Waaqayyoo inni durii jalqabee teessoo isaarra jiru kana hin dhaga'a. Sababii isaan yaada garaa isaanii geeddarachuu didanii isa sodaachuu dhiisanii fi gadi isaaniin deebisaadha. Irra deebi'ee dubbisu Waaqayyoo inni durii jalqabee teessoo isaarra jiru kana hin dhaga'aadha. Sababii isaan yaada garaa isaanii geeddarachuu didanii isa sodaachuu dhiisaniif maal godhadha? Gadi isaaniin deebisaadha. Waaqayyo yeroo hundumaa kan inni priority inni namaaf laatu namni akka inni yaada garaa isaa geeddaratee deebi'uu barbaada. Akeeka Waaqayyoo keessatti namoonni akka isaan miidhaman wanti kaa'ame hin jiru. Dhala namaa kan ta'e kamiyyuu akka miidhamu, akka cabu, akka salphatu, akka rakkinni irra ga'u Waaqayyo karoora inni baasu hin jiru. Karoora akkasii karoora seexanaa keessa jira. Seexanni yeroo hundumaa ammatuu karoora inni baase strategic pilaanii seexanni baase harkaa fuutanii ilaaltaniitu ishee namatti laate strategic pilaanii inni baasu akkamittiin ibidda buusna, akkamittiin konkolaataa galagalchina, akkamittiin paasterii kuffeefna, akkamittiin raajii kuffisna, akkamittiin faarfataa faarfattuu dogoggorsina, akkamittiin waldaa diigna, akkamittiin nama wal ficcisiifna, akkamittiin nama dhiiga dhangalaafna kan jedhu karoora seexanaa keessa kana gulwaa guuteera. Kanumaafis hojjeta 24 hour. Kan inni hojjetu actively kan inni hojjetu nan dhufteetu hin jedhin. Waaqayyo kiristiyaanuma dadhabaa tokko itti ergee maqaa Yesuusiin kufi yeroo inni ittiin jedhu dhiphee lafa dha'ee injiilummaa ammas deebi'ee dhaqeetu nama qabata salphina isaa itti fufa. Kanaaf karoora seexanaa keessa yeroo hundumaa waanuma hamaatu jira malee darbee waan gaarii karoorsuu hin danda'u seexan. Faallaa isaa immoo Waaqayyo guutummaan karoora isaatii gaariidha. Ofiisaa gaarii waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundumaa akka nuyi fayyinu, akka nu qalbii diddiiran, cubbuu nu liqimsee jiru keessaa karaa nu baanu barbaada Waaqayyo.
malee cubbuu keenyaan dogoggora keenyaan mudaa keenyaan akka nu bannu akka nu kufnu hin fedhuun Waaqayyo qaansaa ulfaatuuti. Garuu yoo namni dide waan ta'u dubbata kutaan kun sababii isaanii yaada garaa isaanii geeddarachuu didanii isa sodaachuu dhiisanii fi gadi isaaniin deebisaa'edha. Kanaaf bu'aan Waaqayyoon sodaachuu didu maalidha? Gadi deebi'uudha. Warri Waaqayyoon sodaanne gadi deebi'u. Tariyaarraa sadarkaa isaanirra jiran milkaa'ina isaan qaban ilaallee isaaniyyuu Waaqayyoon hin sodaatanoo. Isaanumtiyyoo ormta akka barbaadan jiraatan iyyoo kunoo jireenya milkaa akkasii jiraatu, gammachuu akkasii qabu, nagaa akkasii qabu. Ana ofumaan dhama'ee tsoomee kadhadhaa, ofumaan ana arraba koo eeggachuu yaala, harka koo eeggachuu yaala, deddeebii koo sirreeffachuun yaala. Mucaa Waaqayyoo ta'uu koo mul'isuudhaaf baay'een dhamaa, garuu jireenyi koo jarreen akkanaa gadi jennee of safaruu dandeenya. Warroota Waaqayyoon hin sodaanne of gararraatti ilaaluu dandeenya. Mudannoon akkasii kan isa mudate namni Waaqayyo Asaaf yaada wal fakkaataa akkasii kaasee ture macaafa qulqulluu keessatti. Ofumaatii ani harka koo kana dhiqadhuuf cubbuutti adda ba'uu koo ilaalchisuudhaaf kanan yeroo hundumaa yaalii godhu ofumaatii jedheen tureere. Jallootaafoo milkaa, jallootaafoo ta'a jedheen tureedha. Ittuma fufee garuu dubbistan ismatu deebisa. Yerooni takka turee ilaalu bakka isaanii hin jiranidha. Sila yeroon darbu isaanuma duwwaa jiraa'edha. Yeroon darbu isaanuma duwwaatu yoo dubbiin jiraate isaanuma duwwaa dubbata. Waltajjii isaanuma dhuunfateera. Lafa gabaatti sagalee isaanii duwwaa dhaga'ama. Lafa namni walitti qabameetti isaantu gararraadha sagalee ciratee dubbata. Guddaadha, beekaadha, jabaadha, qabeessa kan jedhaman isaaniidha. Sila yeroon darbe akkas. Yeroon ammoo ofirra galagalee deebi'ee dhufu immoo achi badanii na eegan hin jiran. Seenaan isaanii irraanfatamee na eegi. Waa'ee kootii yoo ta'e sitti dhiyaachuun anaaf gaariidha. Jecha kanaan yaada isaa walitti qaba namni kun Asaaf jedhama faarfataadha. Akkuma Daawit, akkuma Solomoon fa'aa, akkuma Musee fa'aa, akkuma ilmaan Qoraayi faarfataadha. Isatu dubbii kana fakkaatu dubbata. Arra guddaa fakkaatanii kan isin ilaaltan jallina immoo kan horsiisan Waaqayyoon kan hin sodaanne gadi deebi'uuf jiru. Isin waa'ee isa guyyaa firdii dhumaa duwwaa jettu miti. Guyyaa firdii isa dhumaa duwwaa miti. Isa gaafa sana gaannam galan duwwaa miti. Arruma biyya lafaa kana irratti illee jalloonni gadi deebi'u. Yeroo murtaa'eef garuu itti tola. Yeroo murtaa'eef garuu fiixaan ba'uu fakkaachuu danda'u. Maallaqa lakkaa'uu danda'u. Nama guddaadha jedhamuu danda'u. Abbaa taayitaati jedhamuu danda'u. Garuu utuma nuyi jireenyatti jirru immoo gadi deebi'anii argina. Nu gajjallaafaa ta'anii argina. Deebinee nuyyuu gargaaruun keenya nafu. Warra nuyi gargaara isaanii har'a hawwinu jechuudha. Kanaaf warri Waaqayyoon hin sodaanne gadi deebi'u. Ijoollee Waaqayyoo har'a tarii Waaqayyoo ol isin qabee bakka ol jedhaa irra kan jirtan jiraachuu dandeessu sagalee kana kan dhageessan. Tarii namoonni baay'een asii ol kan isin ilaalan namoota baay'eedhaaf gaaddisa ta'uu kan dandeessan, namoota baay'ee harka qabuu kan dandeessan, iddoo ol jedhaarra kan jirtan, Waaqayyoon hin sodaattan yoo ta'e gad deebi'uuf jirtu. Akka gad hin deebinetti Waaqayyoon sodaachaa deddeebi'aa. Waaqayyoon sodaachaa jiraadhaa. Sodaan Waaqayyo jireenya keessan hadhoomfatu. Inni sadaffaan immoo hin salphatu. Kunis adabadha. Qabxii sadaffaan. Yoo maal ta'e yoo Waaqayyoon hin sodaatan ta'e maal ta'u hin salphatu, salphinatu isaan mudata. Yookaan immoo isaan irra ga'a. Warra Waaqayyoon hin sodaanne jechuudha. Seenaa macaafa qulqulluu keessatti hedduun keenya quba qabnu hubannu tokkoon dubbisa.
guutummaa isaa yoo ta'u baates jechuudha. Amma akkaataan ho'i futtan qabxii murtaa'e dubbisa. Waa'ee Eelii fi ilmaan isaati. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:29-30 irra kan jiru akkas jedha. Atiif ilmaan kee garuu aarsaadhaaf kennaa sabni koo godoo koo keessatti akka anaaf dhiyeessan abboommadhee maaliif salphiftani? Ilmaan kee kennaa sabni koo anaaf dhiyeessan keessaa isa hundumaa caaluun foon isaanii akka gabbifataniif caljatte maaliif ana caalaa isaaniif ulfina kennite? Ani Waaqayyo gooftichi Israa'el dhuguma sanyiin kee sanyiin abbaa keetiis yeroo hundumaa ana dura deddeebi'anii anaaf hin hojjetu jedheen ture. Si'achi garuu akkasin ta'u. Warra ulfina anaaf kennaniif ulfina nan kenna. Warra na tuffatan immoo nan salphisaa jedha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyotu Eeliitti dubbate sagalee kana. Eeliin lubadha. Luba keessaa hangafa lubaati. Teessoo Aroon irra nama taa'edha jechuudha. Aroon hangafa lubaa isa jalqabaa sanyii Aroonis waan ta'eef. Nama imaanaa guddaan irra jirutu manni isaa keessi rakkina godhate. Ijoollee isaatu Waaqayyoon sodaatan. Iddoo aarsaa irratti wanta ulfina Waaqayyootiif dhiyaachuudhaaf seeraan kaa'ame ijoollee isaa hin salphisan. Aarsaadhaaf yeroo namni karaa dheeraa deemee dhufee wareega isaa wareegee bara dheeraa booddee kakuun Waaqayyoo isaaniif raawwatamnaani Waaqayyoo kanasitu hojjete, kanasitu raawwate, waan ati raawwatteef wareega keenya qabannee dhufne jedhanii yeroo namoonni karaa dheeraa deemanii iddoo manni qulqullummaa Waaqayyoodhaa jiru, iddoo buufanni bidiruu kakuu Waaqayyoodhaa jiru gaafa isaan dhufanii tajaajila lubummaa warri kennanii Eeliiniif ilmaan isaa garuu keessumaa ilmaan isaa ijoollonni isaa dhiiraa kaayyoo tajaajilli sun kennameef utuu hin taane foon isaanii ittiin gabbifachuudhaaf kennaa ulfina Waaqayyootiif dhiyaatu irratti qoosan. Nyaata sachi keessaa dhiyaatuun ofii isaanii saamanii nyaatu, humnaan nama harkaa butatu, addaggummaa jabaa tokkotu iddoo aarsaa irratti mul'achaa ture. Ija jabina hamaa tokkotu mana Waaqayyoo keessatti mul'achaa ture. Namni Waaqayyoo Eeliin lubni namni ulfina Waaqayyoo mul'isuudhaaf taa'e, namni qulqullummaa Waaqayyoo labsuudhaaf taa'e waan ta'u kana hundumaa utuu ilaaluu callisee dhiise. Kanaaf Waaqayyoo gaaffii tokko isa gaafata. Lakkoofsa 29 gara dhumaa irratti maal jedhe? Ilmaan kee kennaa sabni koo anaaf dhiyeessan keessaa isa hundumaa caaluun foon isaanii akka gabbifataniif cal jettee maaliif ana caalaa isaaniif ulfina laatte, ulfina kennite jedha. Ijoollee kee ana caalaa sodaatte, dargaggoota kee ana caalaa kabajje. Maaliif yeroo isaan foon isaanii kana gabbifachuuf jedhanii kennaa koo balleessan xureessan callistee maalaalte ittiin jedha. Kanaaf gara dhumaatti kanaan dura waadaan ishiniif kakadhee ture, siif sanyii keetiif kakadhee ture sana addaanan kutadhe ittiin jedhee booddee jecha inni ittiin walitti qabee guddaa nama sodaachisa. Dhugaadhas immoo. Si'achi garuu akkasin ta'u jedheetu maal jedha? Warra ulfina anaaf kennaniif ulfina nan kenna. Warra ana tuffatan immoo nan salphisaa jedhe Waaqayyo. Filannoodha jedhe Waaqayyo. Warra ulfina anaaf kennaniif ulfina nan kenna. Akka isaan ulfaatan nan godha. Akka isaan kabajaman nan godha. Warra na tuffatan immoo maalan godha jedhe Waaqayyo?
nan salphisaa jedhe Waaqayyo. Akka san salphatanan godhaa jedhe Waaqayyo. Kana Waaqayyoon akkaataatti Eeliin dhaga'uu danda'utti eddatti dubbachiisee edda dubbatee booddee dhugumaan irratti raawwatame. Asuma achi salphina si eeggataa jedhamee si'achi dubbatamee hafuutu hin taane qabatamaadhaan maatii kanarratti sagaleen kun raawwatameera. Eeyyee. Seenaa isaa keessa dhaqee akkamittiin akka isaan salphatan, akkamitti akka isaan dudu'an, akkamitti akka isaan taabota kakuu Waaqayyoodhaaf diruu kakuu Waaqayyoo akkamittiin akka isaan boojisiisan, Eeliin akkamitti akka du'e, maatiin isaa akkamitti akka diigame, seenaan isaa waan duraa bal'atuuf hunduma isaa keessa galee hin dubbadhu. Garuu irratti raawwatameera jara kanarratti. Waaqayyoon waan sodaachuu dhiisaniif jechuudha. Luba waan ta'aniif cubbuun isaanii fayyamamee hin jiru. Sirriitti na dhaggeeffadha. Sababii tajaajiltoota taaneef, sababii Waaqayyo nutti fayyadamuuf, sababii kakuu gurguddaan nurra jiruuf cubbuun nu fayyamamu hin jiru. Waaqayyoonis garaa baruu hin danda'amu. Silaati Waaqayyoo Eeliif maatii isaa hambisa ture. Utuu Waaqayyoo jallina namni godhu compromising godha ta'e, utuu Waaqayyoo cubbuu tolereetiin godha ta'eeti, Eeliif maatiin isaa salphaamatti bira darbamu turan. Garuu jijjiirama sirnaa jabaatu isaan irratti raawwatame. Kanaaf saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo baay'ifnee jireenya keenya eeggachaa deemuun gaariidha. Waaqayyoon naannoo biraa ulfina argate, ulfinni utuun jaallatin mana keenya dhufa. Waaqayyoon garuu akkuma salphaa tokkotti ilaalla taanaan, hin tuffanna taanaan, hidhama guddaatu nurra ga'uu danda'a. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaan dura barsiisa kan biraa keessatti isinitti dubbadheera ta'ee hin beeku. Dubbadheera jedhee yaada. Garuu qabxii kana wajjin waan wal fakkaatuuf yaada dhugaa'umsa sanaa yookiis seenaa dhugaa ta'e sanaa isinitti dubbadha. Maqaa dha'ee yoon dubbachuu baadhallee jechuudha. Sirbituu beekamtuu addunyaa kanarra turte tokko maatii ishee kiristiyaanaadha. Manaa ba'anii karaa deemuudhaaf gaafa jedhanii haati isaanii gooftaanii Yesuus isinii wajjin haa ta'u ittiin jette. Jennaan qoosuudhaaf jettee maal jettiin? Nuni makiinaan keenya guutuudha. Kanaaf dudduuba sana ataa'uree jettee iddoo wanti cabu jiraatu. Qaaqota waan biraa waan salphaatti cabuu danda'utu duubarra lafa fe'amu sana achi duuba sana hin ta'a yoo ta'e dhufu kaashii Yesuusiinti jettu kuni. Kana achi gabbiinaan keenya guutuudhaan wajjin deemuu hin danda'u ittiin jetteetti qooste. Isa booddee manaa ba'anii daqiiqa muraasa akka oofuu jalqabanii konkolaataan isaanii galagalee daakamanii lafa isaan fuudhanii awwaalan illee dhabanii bakki isheen Yesuus yoo itti tole acha taa'u jette garuu konkolaaticha keessaa nagaa ba'e homaan taane jedhama. Seenaa dhugaarraa ka'eeti kun. Waaqayyoo hin tuffatamu. Yesuus ittiin qoofamu. Waan barbaanne irratti meemee hojjechuu dandeenya, qoosaa hojjechuu dandeenya. Garuu Yesuus irratti meemeen hin hojjetamu, ittiin qoofamu. Waaqayyoon keenya Waaqa sodaatamaadha. Baay'ee tajaajila keessa turre Waaqayyoon garaa baruu hin dandeenyu. Umurii dheeraa mana Waaqayyoo keessa jiraannee Kiristiyaan faamilii keessatti dhalannee guddannee ta'uu danda'a. Yeroo keessa damnee ijoollummaan gooftaa fudhannee ta'uu danda'a. Yesuusiin shaakaluu garaa baruu hin dandeenyu.
abbaaf haadha keenya baay'ee yoo jaallanne umrii keenya yeroo nu qullaa keenya dhokfachuu hin dandeenye kaasee nu duukaa turaniiru. Sababii yeroo dheeraa isaanii wajjin jiraanneef garuu hin tuffanna jechuu miti. Garaa barre jechuu miti. Kabaja isaaniif malu iddoo isaatti isaaniif laachaadhuma. Jaalala ho'aa isaan jaallachaa wajjin jiraanna. Waaqayyo immoo utuu abbaaf haati keenya nuun beekin nu beeka. Nama akkasii taanee addunyaa kanarra akka dhufnuuf murtoo isaatiin nu beeka. Kanaaf Waaqayyoon keenya akkuma kanaan dura barumsa keenya keessatti baranne abbaa eddan ta'e ulfinni anaaf ta'u meerree isa hojjechiifatu eddan ta'e sodaatamuun anaaf ta'u meerree jedhee akkuma inni gaafate Waaqayyo sodaatamuutu sarra jira. Kabajamuutu sarra jira jechuudha. Qaansaa ulfaatu. Inni dhumaaf hin arfaffaan irroommu warri Waaqayyoon sodaanne yookaan immoo sodaattuu ta'u. Yoo Waaqayyoon sodaanne wanti nu sodaannu hin jiru. Wanti nu sodaachisu hin jiru. Yoo Waaqayyoon hin sodaannu ta'e immoo karaa hundumaatiin sodaa keessa jiraanna. Kan itti gabaabsine yoo qabanne gaadha. Yeroo Waaqayyoon sodaachuu dhiibnu jireenyi keenya sodaadhaan marfama. Wanta nama hin sodaachifnetu nu sodaachisa. Wanta nama hin naasisnetu nu naasisa. Birruudhaan jiraanna. Yoonnaa Waaqayyoodhaan kan sodaannu taane garuu yerootti biyyi lafaa eessalinna maal taana jedhu nuni boqol qabannee gammadaa deemna. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 33 akkana jedha. Cubbamoonni Xiyoon keessa jiraatan naasuudhaan hin qabamu. Warri Waaqayyoon hin sodaannes irroommu. Isaan yommus nu keessaa eenyutu ibidda nama fixu bira jiraachuu danda'a. Nu keessaa eenyutu ibidda hin dhaamne kana obsuu danda'a hin jedhu jedha. Cubbamoonni Xiyoon keessa jiraatan naasuudhaan hin qabamu. Warri Waaqayyoon hin sodaannes irroommuudha. Roommuun kun oollachuun kun milikkita sodaati hundisaa. Naasuudhaan qabamuun kun sodaadha. Gaarantiin qabu namni Waaqayyoon hin sodaanne. Wabiin qabu namni Waaqayyoon hin sodaanne. Waan abdatee jiraatu hin qabu. Ilbiisonni illee hin sodaachisu. Bineensi xixiqqoon illee hin sodaachisu. Bineensi gurguddaan illee hin sodaachisu. Maaliif sodaa Waaqayyoo waan hin qabneef wanti hundumtuu isa sodaachisa. Sababii Waaqayyo isaan biratti hin sodaatamneef wantoonni nama sodaachisu hundumtuu dhufanii isaan sodaachisu. Kanaaf naasuudhaan rafu, naasuudhaan dammaqu. Biyyi kun maal taati? Barri kun maal ta'a? Addunyaan kun akkam taati? Wandumaa shakkiidhaan ilaaluu, birrachaa ilaaluu. Waan nyaatamu yoo dhufe hin shakku. Waan uffatamu yoo dhufe hin shakku. Haalli siyaasaa isaan birrachiisaa, dhibeen baraa isaan birrachiisaa, eessalinnaa, du'a jennaan silaa, irribi isaan hin qabu, du'a guddaa godhanii ilaalu. Warri Waaqayyo sodaatan garuu du'aan irriba jedhanii waamu. Rafee jedhu malee hin du'e hin jedhan kiristiyaanonni. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu yoo Waaqayyoodhaan sodaatanii jiraatan sodaan nama sodaachisu kamiyyuu nama hin sodaachisu. Yeroo tokko gaariidha. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee 666 waa'ee illuminaatii, waa'ee secret society yeroo barsiisan waan hundumaa fuudhanii kan isaa godhu. Gaariidha. Waa'ee secret society yookaan hawaasa dhokataa iccitii, waa'ee illuminaatii, waa'ee 666 barumsa bara dhumaa keessatti ilaalanii namni akka inni of qopheessu akka inni kaayyoo seexanaatiin hin qabamneef barsiisuun, gorsuun, akeekkachiisuun waan gaariidha. Garuu immoo waan hundumaa fuudhanii seexanaaf kennanii
waan hundumaa irratti seexanni olaantummaadhaan akka inni waan hundumaa dhuunfateetti immoo birrachaa sodaachuun immoo sirrii miti. Sababiin isaa seexanni kun koo baay'ee miti. Yookaan seexana addaatu jira miti. Seexana isoo maqaa Yesuusiin lafa dheessanatu jira. Inni 608 dudduubatti ilaallu. Illuminaatii Secret Society dudduubatti maqaa isaa ilaalu hundumtuu seexana. Waan biraa uumamee biraa tokko hin jiru. Bineensichumadha, seexanumadha. Kaayyoon masaa galmaan ga'uudhaaf karaa adda addaatiin dhufa malee. So seexanni immoo kufaadha. Maqaa Yesuusiin moo'ameera. Wanti maqaa Yesuusiin moo'ame immoo waan gadi ba'uuf wal galuutti waan hundumaatti nu yaaddeessaa jiraachuu hin qabu. Torbaan qabaarra bofarra adeemuudhaaf aboo qabna waan ta'eef. Kanaaf addunyaa kana hundumaa akka waan seexanni kontirool godheetti uffata uffachuu irratti sodaachaa, nyaata nyaatamu sodaachaa, hojii hojjennu sodaachaa, karaa adeemu hundumaa bibirrachaa kan seexanaa goonee jiraachuun sirrii miti. Kaayyoo isaa irratti dammaquun akeeka isaa barree waan mormuu qabnu mormuun waan macaafni qulqulluun nu deeggaruun hoogganamuun akka jirutti ta'ee garuu waan hundumaa olaantummaa seexanaa jala galchuu hin qabnu. Yoo Waaqayyoon sodaanne wanta akkasii nu sodaachisu. Bilisummaadhaan deddeebina malee. Kanaaf firoota Waaqayyoon sodaachuudhaan maal ta'u hin rommu yookiis hin sodaatu hin birratu. Rommuu jechuun kun urgufamuu oollachuu wajjiniin kan wal qabatudha. Hiiki isaa iddoo garaa garaatti hiika biraa isinitti akkasiin rakkisnetti jechuu kooti. Kutaa tokko dubbiseetan walumaa gala barumsa keenya dhaaba jechuudha. Yookiis kutaa 12ffaa isa dhuma har'a jedheera waan ta'eef. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 akkas jedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13. Waaqayyoon sodaadhu, abboommii isaas eegi, kun nama hundumaarraa hin barbaadamaa. Xumurri dubbii dhageenye kana hundumaas isa kana. Radeebeen dubbisaa anaafis dubbii isa dhumaati ergaa kana galaa godhadhaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon sodaadhu, abboommii isaas eegi, kun nama hundumaarraa hin barbaadamaa. Xumurri dubbii dhageenye kana hundumaas isa kana. Ameen. Waaqayyo dubbisaa nuuf haa eebbisu, ittiin akka jiraannuufis nu gargaaru. Maqaa isaatiin. Ameen. Gooftaa galateeffannee xumurra. Waaqa hundumaan olitti bara baraan jabaataa ta'e, sagalee kee isa akka dammaa mi'aawu, sagalee kee isa jireenya of keessaa qabuun waan nu barsiifatteef, waan nu ijaarteef, kutaawwan darban hundumaa keessatti icciitii gurguddaa waan nu barsiifteef maqaan kee ulfaatu. Har'a saalli kamiyyuu utuu nun daangessiniin yaada kee nu biraa waan geesseef maqaan kee maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin kan kabajame haa ta'u. Waaqayyoo keenyaa jabaa keenyaas galateeffannaa bara baraan ulfaadhu. Akka ati nu barsiifte kanatti si sodaachaa akka jiraannu, abboommii kee eegaa akka jiraannu, waan namaarraa goraa akka jiraannu, adamni sodaachuu dhiisuudhaan nama quunnamu akka nu hin quunnamneef akka nurra hin geenyeef akka sodaannuuf nu gargaari. Yaa Waaqayyo na sodaadhaa jettee edda nuti dubbatte si sodaachuudhaaf, siif bitamuudhaan, siif oollachuudhaan, si duratti rommuudhaan akka deddeebinu gargaari. Dhaloota ija jabaatee ulfina kee ulfina Waaqayyoo gadi buusee ilaalu nun godhin. Dhalli keenya, jireenyi keenya, gaa'elli keenya sodaa kee of keessaa hin dhabin. Gurguddaa namaa hedduu awwaara keessaa kaastee, kozii keessaa kaaftee, iddoo gadiitii kaastee guddiftee, namni iddoo guddate iddoo guddaa ga'e immoo ulfina kee dagate si Waaqayyoodhaa wajjiniin utuu walitti bu'uu deebi'ee ulfina kee utuu ni dhiibbatu sagaleen kee dhugaa ba'a hedduus argineerra. Arras jiru. Yaa Waaqayyo seenaan keenya akkas akka hin taane lafati nu kaafte yaadachaa kabaja siif laachaa akka ati nurraa barbaaddutti akkasiif jiraannuuf ati harka keenya nu qabi. Si jaallachaa akka si sodaannu, si mararsiifachaa akka si safeeffannu jaalala dhugaa sanaan nu guutii. Gooftaa koo akka waan dirqama nutti ta'ee
qaama nu miidhuuf jedhu tokko nutti dhufaa jiruutti ofirratti ilaalaa birrachaa sodaatan otoo hin taane jaallannee jaalalli kee jireenya keenya dhuunfatee akkasi sodaannuuf nu gargaari. Nu geggeessi. Sagaleen kee akka namni si sodaatu, akka namni si safeeffatu nama godhaa. Sagalee kee keessa keenya guuti. Qajeelfama keetiin baasi nu galchi. Karaa keessa guutuu irratti nu eegi. Kana waan gooteef ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa qo'anna dhukkubuu fi adda haadhumanii sagantaa kana jalqabee yeroo Waaqayyo na gargaareera. Gidduu gidduutti bishaan dhugaadhuma. Xumureera. Gooftaan isin haa eebbisu. Mata duree Waaqayyoon sodaachuu jedhu kutaa 12 xumurree maal akka barattanitti yaada. Duubatti deebi'aa ilaalaa. Mata duree kana ilaalchisee waan isin hin galle utuu kanarratti nuu ibsite jettan immoo karaa keessaa barreessitaniis ta'e sagalee keessanii na gaafachuu dandeessu. Barsiisan isin barsiisaa ture waan ta'eef gaaffii gaafachuu dandeessu. Waan ibsa dabalataa isin barbaachisu jechuu kooti. Yookiin geggeessitoota keenyatti ergitanii isaan naa dhiyeessuu danda'u akka barbaadanitti jechuu kooti. Waaqayyo isin haa eebbisuun caalu garuu barumsichaan jireenya keessan ilaalaa. YouTube waldaa kanarrattis waan gadhiifamaa jiruuf ofiis dhaggeeffadha. Asumas itti dhaggeeffattan achirraas banaa ilaalaa. Obboloota keessan kan biroodhaafis qoodaa. Ammoo asin guddifattan namni har'a sirbuma irra kaa'uuf iyyuu namni waan amantaan irra kaa'uuf iyyuu YouTube isaa guddifataa jira. Wal kadhatee keessaa walitti ergee YouTube konaa guddisechaa jira. YouTube kanarratti immoo hojii Waaqayyootu hojjetama waan ta'eef guddifadhaa, waliif qoodaa, karaa keessaa walii ergaa, Facebook keessan irratti share godhaa. Ergichi babal'atuun isiniin jedhaa. Ulfaadhaa baay'een isin jaalladhaa. Harka gooftaa irratti eegamaa nagaa Waaqayyootiin turaan isiniin jedhaa. Gooftaan isin wajjin haa ta'u.